hojii qulqullina qabu hojjechiifachuun ni barbaadu. Eeyyil akkas taanaan kuttaa Singitan Studiyoon filannoo keessan haa ta'u. Egaa marri Singitan Studiyoon guyyaa yaadannoo dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan oduu gammachiisaa maamiltoota isaa biyya alaaf biyya keessa jiraniif qabatee as ba'eera. Itti fayyadama. Egaa Singitan Studiyoon hojiilee isaa kanaan duraa irraa haala gaariidhaan fooyyessee hojjetoota isaas qacaree dameelee isaa biyya alaaf biyya keessatti babal'ifatee hojii irratti argama. Hojiileen Studiyoon keenya bifa adda ta'een fooyyessee isin gidduutti argame kanneen akka faarfannaa, sagalee misraachoo audio fi viidiyoodhaan, piroofaayilii waldaa, poostera tajaajiltootaa, poostera faarfattootaa, poostera eebbifamtootaa, wiilkaamii, kennaa jaalalaa, dhugaa bahumsa, walaloo, wantoota fedha keessanii yoo ajajattan yeroo jedhame keessatti isiniif xumuruudhaaf qophii isaa xumureera. Egaa isinirraa kan eegamu lakkoofsa bilbilaa armaan gadii kana qabattanii karaa toora sooshaal miidiyaa kamiin iyyuu haloo jettanii ajajachuu qofatu isinirraa eegama. Toorri bilbilaa keenyas Duwwaa 920 1385 soddomitu yookaan Duwwaa 9 Duwwaa 1 1443 Duwwaa 2 irratti haloo jechuudhaan Singitan Studio argachuu ni dandeessu. Singitan Studio yoomiyyuu itti abdatan, yoomiyyuu kan filatanidha. Maali malli hin jedhina maali malli sanyii hidda isaa keessa argame fanne.